Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Dr. Maisar Supplementary Clinical Inga. Tajaajila wallaansa waliigalaa akka waliigalaatti handhuurratti kan beekamu wallaansi keenya bikka lamatti ramadama. Wallaansa halaala onlaayinaan namuu bikka jirutti isaaniif kenninuu fi kan zaataan dhufanii fudhatanii jira. Kan zaataan dhufanii fudhatan iddoon nuti itti argamnu Harar Nook bikka jaamutti argamna. Anammoo onlaayinarraan fudhatan bilbila keenyaa fi adaraasha keenyaan nuqunnamanii eega nuqunnamanii booda haala rakkina dhibee isaanii irraa dhageeffannee haala sanirra dhaabbanne isaaniif bikka isaan jiranitti aalama kanarraa bikka fedhe yoo bikka nuuf guyyaadhaa isaaniif halkanii isaaniif guyyaadhaa nuuf halkanii yoo ta'ellee isaan biraan ga'uu dandeenya. Kanaaf alhamdulillaahi rabbi galanni haa ga'u kan teknooloojiin fidee aalama hunda kanaa'u sanacha keenya keessa deebisee kanaaf gaa haa fayyadamnu haa wal fayyanuun isiniin jaa hedduu galatoomaa hedduu takkarraa fayyadamaa jirtanii Maisar Supplementary Clinical gaa hedduu isin galatoonfadhaa akka dhaabbata kiyyaatti akka dirijitii keenyaatti baay'ee isin galatoonfannaa akka kilinika keenyaatti. Kanaaf tajaajilli nuti kenninu gaa Maisar Clinical wallaansa waliigalaa tajaajila yeroo dheeraaf kannaa kan ture keessattuu baasuur daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalan malee wallaanni walaba taasifama. Kanaaf tajaajilli nuti kenninu baasuur dhibee asmii, dhibee saayinasii, dhibee gogaa maraa, rakkina gadaameessaa, laamshawuu, rakkina kalee, cobxoo fi gaggabdoo fi ilmoo dhabuu fi goflaa kaansarii, gaastirik maraatuu, dhibee tiruu, hadhooytuu fi kalladoo fi kana malees dhukkuboota hedduuf tajaajila wallaansa qulqulliini kennina. Koottaa fayyadamaa isiniin jenna. Teessoon keenya Harar Nookitti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 968 odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 987 lakkoofsa asirratti agartan kanaan nuuf dawwaltanii kallattiin nu qunnamuu dandeessan. Feeta miseejii, feeta yaada qabdan nuun mareettanii akkasitti haala keessa jirtan dhibee keessan furmaata argachuu dandeessanii jechuudha. Maisar Supplementary Clinical tajaajila wallaansaa afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiinis lachuu kan irratti argama. Maisar የባህል ሕክምና ክሊኒክ ለረጅም ጊዜ የሕክምና አገልግሎት ሲሰጥ የነበሩ ሲሆን በተለይ የኪንታሮት በሽታ በ30 ደቂቃ ውስጥ ያለ ስቃይ ያለ ህመም የሌለ ከበሽታው ነፃ እናደርጋለን። የምንሰጠን አገልግሎት የኪንታሮት በሽታ፣ የምጥል በሽታ፣ የሳይነስ እና የአስሚ በሽታ፣ የነርቭ በሽታ፣ ለነቀርሳ በሽታ፣ የሆድ ድርቀት፣ የቆዳ በሽታ፣ የብርድ በሽታ፣ የጨጓራ ህመም፣ የደም ግፊት በሽታ፣ የልብ ህመም በሽታ፣ የጉበት በሽታ፣ የአእምሮ ችግር በሽታ፣ የወሲብ ድክመት በሽታ፣ የማህፀን ችግር፣ አባላዘር በሽታ፣ የኩላሊት ችግር እንዲሁም ሌሎችም በርካታ በሽታዎች ጥራት ያለው አገልግሎት ሕክምና እንሰጣለን። አድራሻችን ሀረር ኖክ በኩል ይገኛለን። ለበለጠ መረጃ 09 20 68 83 83 09 87 87 23 30 ይደውሉ። ኤጋ akkasumatti tajaajila wallaansa afaan lachuutiin kan nurratti argamna. Amaaranyaanis, Oromiffaanis, afaan sadaffaa Soomaaliyaanis, Ingilizinyaanis alama kanarraa akka fedhe dawwalee nu qunnamee afaan afran kana keessaa Arabiffaanis afaan shanan kana keessaa fayyadamuu danda'a jechuudha. Haala dhibee isaatiif kanarratti mari'atee fayyadamuu danda'a jechuudha. Har'a dawaan nuti asirratti onlaayinarra wal barsiisuu jirru manuma keessan teessanii wacii takka malee akka ilkaan keessan addeeffattan. Nama ilkeen isaa daalachoomtee diddiimattee እና akkasumatti biicaa taatee akkasumas nama afaan isaa keessii shuruuf kaa'uu yeroo haasa'uu shuruuf kaa'uu yeroo rafuu shuruuf kaa'uu bakka nama kanaan dararamu jiru hundaaf dawaa isaa irra furmaata qabanneetti dhiyaannee jirra. Dawaa habbaa jaha akaakiltii mana keessa jiru jechuudha. Dawaa waggaa nuti jennu waan paarmaasii dhayitanii qoricha bittan oduun ta'in saayidaliyyaa dhayitanii bittan oduun ta'in waanuma nyaataa dhugaatii mana keessa fayyadamaa jirtan akka isin dawaa taatanii beektu
Kanaafuu YouTube keenya kana hordofaa isiniin jenna isin fayyada irraa fayyadamaa isiniin jenna asumaan isin dhaabna. Kanaaf kafaltiin keessan gaa like share subscribe godhuu fi yaadaa fi gaafii qabdan daawwaltanii gaafachuu fi obboleeyyan keessaniifis yaada dabarsuudha jechuudha. Namoota formaata haala dhibee kanaa barbaadan formaata ilkee wajjin jalqabatu hundaa'u jechuudha barbaadan hundaa'u jechuudha. Amma rakkina afaan keessaa hundarraa dawaasaa asitti haasa'u jira jechuudha. Wanni naaf qalbeeffatan ilkee addeessuu bichaa odoo hin ta'in rakkina afaan keessaa hundaa hafuura ajaa haa ta'u fedhuu ilgoon dhiiguu haa ta'u fedhuu ilkeen gugurraachomuu fi diddiimachuu fi daalachomuu haa taatu. Kanaaf waa hundaanuu wajjin wal qabatee jechuudha waan afaan keessaati jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaa isin jaa gaafii yaada qabdan nuuf dhiyeessaa nuuf bilbilaa nuuf dawwalaa isiniin jenna. Akkasuma like share godhaa isiniin jenna. Let's go amma karaa dawaa jaan keenyaa tarkaanfannaa jechuudha. Takkaffaa wahuma manan keenya hunda keessirtu የሁሉም ቤት ውስጥ ያለው ነገር እዚህ ላይ እነግራለሁ ማለት ነው። ጨው የሚባል ነገር ጨው በኦሮምኛ ሶግድ በአማርኛ ጨው ሲገለ ሶግድ ቁዮኻ ጨው ከጃሙ ኩኒ ደዋ ሀፉራ አጃ ደዋ ኢልኬ ነመ ዲመቴ ኢልኬ ነመ ጉራቾምቴ ነመ ኢልኬን አዳቹ ዲዴፊ አከተ እንበይቱ ከናፉ አራ ቀልቢዳን ቪዲዮ ተነደገፈና በርተን ይየቹ ከናፍ ሶግደታከ ሶግዳፊ ከሰሉማ ቀብሲ ፈተንከን ከሰሉ ረይሰቱሞ ሶግዳ ከይሰን አይጤ ከሰላስ ግማሽ ተኮ ሶግዳ ግማሽ ተኮልቀተ ጎቴ ወልንጂፍቴ ሪገታን ልከደ ሃይ ከጃይባ ደይሳ ሾርፍካል ካነት እንደበምሲስ ለማፋ ሶግዱማፊ እና ቢኪንጊ ቢንክ እና ጫውና ከሰል አብረን ተቀላቀለ ደቂ አርገሽ ከሰል ደቂ አርገሽ ጫው ደቂ አርገሽ አብረን ተቀላቀለ ቀያስ አርገ ማለት ነው። ከዛ በቃ ስዋክ ታረጋለህ ማለት ነው። አፍ ውስጥ የአፍ ሽታና የችግር ጸጉር ሁሉም ይፈታል ማለት ነው። አይና ሰበባ ከሰላፊ ሶግዳን ዲበቴፍ ከሰላፊ እና ቢኪንጊዳን ተካ ከሰላ አርከቱ ከሰላመት ፊ ሶግዳው ልጎለታ ዮ ከሰላ ቢኪንጊ መነ ከይሳ ቀባተ ቢኪንጊ ደቂ ሲላ ፉቴ አክስቲ ወልቅጣ ዲስቴ ከዚህ ተፈየደም ታቹ እን ለመፋ ከርከም ከና እና ኢርዲ ከናፊ ሪጋ ኤልካኒ ካንስላ ፓርማዚ ቢተንሰን ክሬም ኤልካኒ ሪጋ ተንሰን ኢሰሰን ወልጎቴ ሪገቹኒ ደንቲሳ ይቹ እኒ ሰደፋ አውራ ቁናና ከናፊ እና ዘይቱን ወልጎቴ ሪገቹኒ ደንቲሳ ይቹ አጃል ካን ከቲቲ ፊል ካን ከአዲሱ ሆይሰ ተኮፋዳቹ እኒ አፍረፋዳ ከሰላፊ ዴማ ወልቀጠ ጎቴ ወልጎቴ ሪገቹኒ ደንቲሳ ይቹ ልካን ካን ከካ ጃይበት ተውቻዩ አከስመቲ ጋ ዋሁንደ ደረንጫላ ቡዋ ባየ ከንቀቡ በቃ ዋና ሲረቲ በረተን ከና ዋና ሲረቲ ዳጌሰን ከና ሆጋ ሆጂሮ ኦልፈተኒ እቲ ሪገተኒ ሄዱ ሆጋ ራይስ እቲ ፈይደምተኒ ገመደን ኑሌን ኢራ ፈይደምነ ገመናይቹ ከናፍ ሄዱ ገለቶማን ሲንጃ ያዳፊ ጋፊ ቀብደን ኑፍ በሬሳ ኑፍ ዴሳ ሀለ ደዋ ሲረቲ ያሰኑራ ወኔ ሲንን ገሊ ዮ ጅራቴስ ደወልተኒ ኑ ጋፈቹ ያደ ቀብደን ኑ በሬዚደንት ይሰኒ ሃንጋ ደርሲ ቢራቲ ወልደኑ